The tree was glad. Mukichi baay'ee gammade. Maaliif gammade seetanni beektanii? To see him happy. Isuma gammade kana arguudhaaf, gammachuu fuula isaarra jirtu arguudhaaf gammade jechuudha mukichis. Okay? But the man never came back. Garuu namichi gonkumaa hin deebineedha. Since then, erga gaafa saniiti jechuudha. Okay? Asirrattis maatii keenya maalii wal fakkaata iddoo kanatti? Yeroo nuti gaddinee gargaarsa isaan gaafannee isaan irraa fudhannu fuulli keenya fuula gaddaati. Yeroo isaan waanu kannanii ni gammanna, gammachuu teenya sallaalanii hin gammadu jechuudha maatiin teenya yeroo hunda. So kunis wal fakkaata jechuudha jireenya ilma namaatii wajjin. Okay, maaltu ta'ana? The tree was again ammas mukichi maal ta'e? Lonely, kophaa ta'e, and sad, gaddaadha ta'e jechuudha. So kopummaa fi gadda keessa seene jechuudha. Akka gaafa duraa mucaan yookiin immoo namichi dhufee wajjin taphatu jechuudha. Akka gaafa duraa sana yeroo dheeraa deemee badee jechuudha ammas. So asirrattis maalii wal fakkaata? Yeroo nuti maatii keenya biraa yeroo dheeraadhaaf deemne, okay, ni deebine jechuudhaan wanti isaan itti dhagahamu lonely, kopummaa fi sad, gadda jechuudha. So yeroo hundayyuu nuti hin beeknu malee waa'ee keenya yaadu, waa'ee keenyaaf gaddu jechuudha. Okay, so itti hafufnu. One hot summer day, the man returned and the tree was delighted. Maaltu ta'e asirratti? One hot summer day gaafa waqtii ho'aa jechuudha. Yeroo ho'aa jechuudha. Samariin nu biratti yeroo roobaati, biyya alatti yeroo ho'aati. Okay. In deebi'ee, the man returned, namichi in deebi'ee, and the tree was delighted. Mukichinis baay'ee gammadee jechuudha. Asirratti gilaadiin gammachuu olaantu ta'us delight yeroo jennu gosuma gammachuu ta'ee tan akka malee gammadan jechuu sanii oli jechuudha. Okay, wal caaltee jechuudha sadarkaan gammachuudhaati. So tanaatu hunda caala jechuudha. Okay, so akkuma gaafa duraa yeroo isa argu come and play with me, kottu na wajji taphadhu jedheen. The tree said, mukichi akkas jedheen jedha. Akkuma beeknu maatiin teenya yeroo hunda nu wajji taphatu fedhan. Kunis kana wal fakkaata jechuudha. Nuti immoo wajji taphachuun feenu jechuudha. Nama guddaa taane waan jedhutu nutti dhagahama waan ta'eef. So al tokko fuula itti aanutti osoo hin dabarre waliin pronunciation isaa eenee akkaataa dubbifamu qabutti haa dubbifnu. The man cut all the branches of the tree and left happily. The tree was glad to see him happy, but the man never came back since then. The tree was again lonely and sad. One hot summer day, the man returned and the tree was delighted. One hot summer day, the man returned and the tree was delighted. Come and play with me, the tree said. Gara fuula itti aanutti dabarree jira. Okay, dubbisa keenya itti fufnu. Stepin jalqabaa wajjin hiikaa wajji ilaaluudha jechuudha. Sentence by sentence. Sentensii tokko hanga full stop deemnee ammas kanas dhufnee hamma as ga'u deemnaa jechuudha. Hiikaa wajji ilaalee san booda egaa akkasii finne booda irra deemnee al tokko seeraan dubbifna jechuudha. Osoo addaan dhaabne jechuudha. Okay, maaltu itti aanaa? Seenichi asirra jira. I'm getting old. Maaltu ture reefu kan laalle? So isi yaadachiisuudhaaf maaltu ture bakki itti dhaabne mucichi jechuudha. Kan duraan mucaa ture nama guddaa ta'ee deebi'ee jira. Erga nama guddaa deebi'ee so isi yaadachiisuudhaaf namichi gaafa ijoollee mucaa ture kan amma namicha ta'ee okay in deebi'ee erga deebi'ee booda maal jedheeni in deebi'uu isaatiif mukichi baay'ee gammade. Akkuma gaafa ijoollee san come and play with me jedhaani kottu na wajji taphadhu jedhee gaafata jechuudha. Okay, the tree said jenne mukichi akkas jedhee jennee dhaabne. So amma asirra jirra. Okay, maal jedheen? I'm getting old. Asirratti sababni isaa maali? Si wajjin taphachuu hin danda'u hin jenneeni. I'm getting old. Ani dulloomaa jira jedheen. Amma dura kottu na wajji taphadhu jennaan ani guddadheera kanan barbaadu jedhe. Ani guddadheera jedhe gaafa dura. Ergasii ani amma yeroo hin qabu kanaaf maatiidha wajjin
Ani kanaaf yeroon qabu jedheen kana dura. Okay? Maatii koon jiraachisuudhaaf fiigaa jira, mana na barbaachisaa maal jechaa ture. Amma immoo maal jedhee sababni isaa I'm getting old. Ani dulloomaan jira. Agarte? So I want to go sailing to relax myself. So amma wanni sirraa barbaadu maali? I want to go sailing. Okay? Bahara gubbaan deddeemuu barbaada jedhe. To relax. Okay? Relax jechuudhaaf. Myself. Ifii koon agarte bohaarsuu barbaada. Ifii koo kana ifin qananiisuu barbaada. Agarte relax jechuun dugdaan akkasii ciistee sitti tolaadha kan ati ciistu yookiin immoo jireenya kee ooftu jechuudha. Kan jeequmsa tokko malee waan si jinquu fi si jeequ takka malee iddoo takka teessee yookiin immoo ciistee akka jarri baantu zanaa jettu san jechuudha. So akkasiin barbaada jedhee nama. Okay? So kanaafuu maalin sirraa barbaada? Can you give me a boat? Okay? Boatii naa kan ni ta'a yookiin immoo isa safiinaa jennuun yookiin immoo isa suurarra agarru kana kan bahara gubbaadhaan deeman kana naaf kennuu dandeessaa jedhee gaafate jechuudha. Humna isaatii ol gaafate jechuudha. Said the man. Namichi akkas jedheen. Eenyuun jedhee? Mukichaan jedhee jechuudha. Maaltu itti aansan booda? Use my trunk to build your boat. Trunk jechuun isa kana jechuudha. Trunk jechuun isa kana jechuudha. Kan suurarra agartan kana jechuudha. Erga dameen irraa jirame kanaaf kun maali? Trunk jedhama jechuudha. Use my trunk. Trunk kee kana fayyadami to build your boat. Okay? Jalbaa yookiin immoo safiinaa kee kana ijaarrachuudhaaf isa fayyadami jedheen. Waan qabu duuban kaa'annee jechuudha. Akkuma maatii keenya jechuudha. You can sail far away and be happy. Okay? You can sail bahara gubbaa deemuu dandeessaa. Far away, fagoo, and be happy. Gammaduu dandeessaa jechuudha. Akkuma barbaadde sana. Okay? San booda maal jedheen? So the man cut the tree trunk. Namichinis mukicha appilii kanarraa trunk isaanii murate to make a boat. Bootii isaa tolfachuudhaaf yookiin immoo jalbaa isaa tolfachuudhaaf. He went sailing and never showed up. Bahara isaa gubbaa hin deeme, yaabbate, never showed up. Inuma mul'anne jechuudha. For a long time, yeroo dheeraadhaaf. Okay, waliin haa dubbisnu. Odoo waliin hin dubbisne dura reflection jechuudha. Nu wajjin eessatti wal fakkaata ka jedhu halaallu. Just to enjoy ourselves. Okay, ittiin bohaarumaaf jecha jechuudha. So asirratti wanni nu agarsiisu maali? Maatiin kee osoo ati jirtu atillee nama guddaa taate yoo deebite akkuma gaafa duraa san si barbaadu si wajjin taphachuu si wajjin haasa'uu barbaadu jechuudha. Ati immoo guddadheeraa dulloomeeraa waan jedhutu si dhaga'ama isaan wajjin ammallee yeroon kannituuf jechuudha guddatteellee jechuudha. Okay? Isaan immoo fallaasanii yeroo ati gargaarsa gaafatte amma asirratti jalbaan barbaadaa jedhee naa kennuu dandeessaa jedhaan yeroo kan kennineef jechuudha. So waanuma qabdurraa jechuudha maatiin isaanii. Maatiin kee waanuma qabdurraa waanuma jiru hamma lubbuun isaanii jiru waan danda'aniin si gargaarurraa if duuba kan deebine si agarsiisa. Dura dursoo firii isaa guuratee san booda damee isaa guuratee san booda gara trunk isaatti dhufee so ammallee waan qabu gumaacheef jechuudha kan inni yeroon kennineef. So maatiin keenya akkas takka aarsaa nuuf gumaachuu jechuudha. Haadhaa fi abbaa jechuun akkasi. Okay? Saniif akka muka kana kan so please akka namicha kana akkan taane maatii teessan yeroo hundayyuu siniif jirra jedhaanii yeroo hundayyuu bira dhaabbadaa isin jechuu barbaada. Before it is too late. Osoo yeroon hin dabarre. Osoo isaanis addunyaarraa hin deemne jechuudha. Kuni gorsa kiyya xiqqaadha. Let's move on. Maaltu ture san booda maal ta'e namichi erga waan barbaadu arkate hin dhabame jechuudha. Yeroo dheeraaf hin mul'anne kanaatu ta'e jechuudha. So amma waliin haa dubbifnu al tokko. I'm getting old. I want to go sailing to relax myself. Can you give me a boat?
said the man. Use my trunk to build your boat. You can sail far away and be happy. So the man cut the tree trunk to make a boat. He went sailing and never showed up for a long time. So kana fakkaata ture